تظالموا أقدر أول مني أنا أفرت ربي حرام قولي جدو كين يرت اللي حرام قولي يجود أول مين لا يجود إذا كان فالظلم ظلمات والميدان دكنا أشي دكنا دنيا فآخرنا ما تبوس والميدان يجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا كسي كان التندبون برباتشسو أتمو أدو غرتني وان قولي يو ميدامتي namni immoo miidhama keessatti namni nabi Muhammadii ol miidhame hin jiru sallallahu alaihi wasallam nama ta'ee gartanii alambiyaa wa ashaddu ibtilaa'an kan caalaatti miidhamu ilma namaa keessaa nabiyyoota jechuudha. Nabiyyoota keessaa immoo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan akka isaanii miidhame hin jiru. Falfalaa saahira jedhamanii arrabsamani. Kaadhiba sobduudha jedhamanii arrabsani. Ammas gartanii khaa'ina gantuudha jedhanii arrabsaman jechuudha. Kanaaf agartanii kanuma wajjiniin yoo daangaa itti darbanii qaama isaanii cabsanii ilkaan isaanii illee cabsanii miila isaanii dhiigsanii beelaaf dhukkuba agartanii dullaa itti baay'atee jedhe kanaan wajjiniin deemuu dadhabanii ofirra gatta'anii jennaani gaafa biyya Xaayif dhaqanii jedhanu malaayikaan itti dhufaniiti yaa Muhammad jedhani ummata kana yoo baati barbaade tabba kana fuudhee gad itti garagalchina jedhe jennaan ربين كينيا سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أكم ربي جدي كربي سانرجي في جدي رحمتا في وانتي في لكيتي أمتني كوني نجلان بديني سببا كان كوتي ربي نكا أمتك نبليسو إن بربادو إيوغرتني أمتني كوني اللي جلتني جدني المانجرا ربنا كجيلتوني يبربادا جد نبي محمد صلى الله عليه وسلم haddii kana jechuudha nabi Muhammad sabrini isaan godhan uduma miidhamanu jechuudha. Gaafa namicha gartanii amantii islaamaatiin ala jiru sunillee yeroo hunda gartanii qoshashaa hunda ulaa mana isaanii irra odoo kaa'u qoreetti hunda ulaa mana isaanii irra odoo kaa'u karaatti ol galanu karaatti gadi baanu dhabanii odoo halkan azaa godhu namichi kun gaaf tokko gartanii rakkatee dhukkubsateetiyyuu mana tafe jechuudha qoraatti odoo dhufee karaarran kaa'in nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhaqanii gaafatanii maal taatee hafte har'atoo yeroo hunda qoraatti fiddee karaarra goote azaana goota adda maal taatee hin dhukkubsattee hafte moo maaliif haftee jedhanii dhufanii gaafatanii jennaan idaa namichi kun oduman hamtuu akka kana yaaduudha amma kana gartanii yaadda'eetii dhukkuba kan kootiif dhufee na gaafataa jedhee gaarummaadhaaf gara bal'ina rasuulii sallallahu alaihi wasallam qaban kana argeetii namichi kun amantii islaamaa dhufee qabatee jechuudha. Isa kanaaf kan ta'eefi amantiin kan keenya amantiin islaamaa garaa ballachuudha kan inni itti nu ajaju nabi Muhammad illee sallallahu alaihi wasallam garaa ballachuudha kan isaanii itti nu ajajanu yoo rabbii jettee dhiiftee jettee rabbiin sadarkaa kan kee duuniyaattis akhiraattis rabbi ol sii fuudha yoo rabbii jecha dhiiftee jettee bakka tinni jette hundaan rabbiin si gaha nama si miidhe rabbi sirratti hin dhiisu waan ta'eef atis rabbii jedhiitii ijoolleen kun eega maqaa rabbiitiin si gaafatanii jedhanii rabbii jedhiitii atis akkati dhiiftuu anis asuma si gaafachuu barbaada obboleewwan kan keenyallee maaliif egaa nama akka keenyaatiin namni hinuma dongora waan ta'eef namni nama dongora keessa nama galchu tokko nafsiidha lubbuudha jechuudha qaayidaa lubbuu kanatu garantaan itti nama oofti inni lammaffaan sheexana jechuudha sheexana milkeessu jazaakallahu khairan carraan sii kennaa itti fufimu beekeen Mube, Israel ta mube. Difama yeroo tokko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maajad. Kana booddee nama nuzulluun akan dhiifaman goone. Ustaazi Mubaarik yeroo tokko. Ustaazi viidiyoon kan biraallee jira kana jira. Geessanii ergasii yeroon uummataa jiraadhu arrabni narraa namne har'a kaleessa ija keessan duratti fayyaa dhabee nama fuulduratti fidamee baatame natti kadhatame naan qatee jennaan liqeeffadhee sini galee maallaqan namarraa qabu saamamee dhawwatamee hadda ilmoo koo dhiise ji'a burguutuu biyya namaa keessa dhaqee taa'ee sini galee biyya namaa keessa biyya hin beekne keessa biyya uummanni keessatti wal ga'e na nyaachuudhaa ka'u keessatti waa meeqa ta'ee ilmoo kiyyarraa fagaadhee nan hojjetadhaadha malee wannan namatti balleessa hin jiru bakka hojii gootiitti illee erga dhufanii an wallaahi utuu waa biraan haasa'u an namnan dhiifama godhuuf hin jiru.
Mube maal beektu? Yeroo tokko Mube carraanuu way Khalid yeroo tokko Karaa danaa sofna mubee kee dhiifamannoo godha mee obboleettiin keenya kun haasoftu mubee kee. wanti beekuu qabdu mube. way Khalid yeroo tokko Ustaz dhiifama wajjiniin wanti kumaan salphan argee garuu mubee qoy yoo bubbuleera ta'e hin beeku viidiyoon kan biraa kan gadhiifame jira kan inni fuuldura manaatti kaafaadhaan biyyoo wayaan maaraa jiru jecha badaa ilmi dhiiraa namaan hin jenne tokko ilma dhiiraarraan eegamne yookaan namni tokko namaan hin jenne namni haadha qabu tokko namaan arrabsine jecha badaa wayii kan inni jedhe ni jira deemaati viidiyoo sana buusaa fidaa jiru viidiyoo sanas akka jarri kaasanu itti maasumaan viidiyoo 3-4 gaditti viidiyoon kan jiru sana kan jarri hojjetanii gadhiisan jala maaliif barbaachise kun har'a immoo deebi'anii viidiyoo isa kana hojjetanii sababni isaa maalidha? Ijoollumti kun immoo kan biraadha. Jarumti kun immoo gurbaadhuma isa ofiin bulaa jedhamu kana haadha kee maaliin godhee natu maal godhee jecha badaa jecha hin taanedha kan inni fayyadamaa ture. Guddina yaada boraa firaadha. Akkoon qabu. Akiraa fuuldura rabbitti arginamni keenya iyyuu. Wallahi nama na zullume dhiifaman godhu. Abadan. Mube carraanaa kennaa kanarra jirra dubbannee keessaa fuuna. Obboleessu. Asuma inni jedhanii kaan miti dhiifama gaafadheera miti badiin balleesse hundaaf dhiifama gaafadheera badii kan jedhamu tokko 2-3 kan jedhamu jiru badiin. Badiin kana dura Mubaarak Musammaa sirratti hojjedheef dhiifama si gaafadheera. Viidiyoo isan kaleessa warra viidiyoo haadha isaa arrabsiteen kaasne re'achirraa. Dhiifama dhugaate ati sim jedhati. Xamba. Caarra miyuutii qabadhuutii sim jeetaan dhaggeeffadhu. Amma badiin gadda hojjedhe isa kaleessa hojjedhe namni nan ajajne nu ummatu izin minne akka qaldii hojjenne balleessineerra Mubaarak. Kanan duraan badiin kana dura sirratti raawwadhe illee dhiifama guddaa naaf godhi. Ammas taanaan yoo Rabbiif Rasuulitti amanta ta'e sallallahu alaihi wasallam akka dhiifama naa gootuun barbaada. Ahuufii akkanaan jettuun barbaada obboleessa kiyya qaalii. Wallaahi isin jaalladha. Badiin sitti balleesse immoo Rabbiif jedhi haqqii kan kennan dhiisuu dhiifama guddaa naaf godhi. Mubaarak Musammaa naati lilla hundatti gattee odoo waan dubbatu goote. Ta'u moodaa lebbiin achi deemee kadhattee abaaboo jaataa abaaboo tokko abaaboo sadee naannoo jettee achirra. Laa jira jettee kadhattee yasbaanii akkana namaatti hojjetuuti nama ta'isin jedhe kunoona akkana jallee kan daabii keenya xabbi goonee ababaa birrii 5 binneetti kennaa rooti. Kanaafuu kosuma wajjin isa kana jettee nyaatu qabrii isa kana agadi nyaatu dooma isa kana agadi. Mubaarak Musammaa naati lilla hundatti gattee odoo. Mube carraanuu kan obboleessu naasofna dhaggeeffadhu naasofna. Mube amma waan sheekii nama jedhanii kaan dhageesseetta. nan nagaara namanna biraa. Namni immoo irra guddaa waa walii dhiisuu akkuma sheekii nama jedhanii waanuma dur dhagaadhumne inni kuni. Ilaa ijoolleen kun dhugaa dubbachuu innaa asirratti haasa'anu waanuma beekamtii argachuudha godhannatti fakkaata akka yaada kootiitti jechuudha. Jibbaa addii yaani namni namatti waan akkanaa godhe Rabbi maraachee biyya duniyaatiin haa balleessu maal jedhee kakaa ciccimaa akkanaan kakatu. Kun dhugaa lafa jiru. Mucaan kun maqaa si balleessuu caalaa dhugaa yoo dubbachuu ta'e fooloo barbaadeeti. Beekamtii barbaadeeti. Carraa kanatti fayyadamee jechuudha. Jecha kanatti fayyadamee. Wantichi kun immoo akka nam tokkootti yoo ta'e ilaallee waa'een birrii waa'een hojii beddeena namaati beddeenni qalbii miti dhugaa dubbachuu ta'e. Beddeen namaa kana keessa galuu waan qalbii miti. Maqaa namaa balleessuun Mubaarak dhugaa dubbachuudhaaf isa birriin namaarra jiru warabbal kaabaa yoo liqiin namaarra jiraate. Ituu liqiin namaarra jiru Mubaarak nama liqeeffatee birrii 50,000 nu biratti galche. Maaliif galchitee liqiin namaa osirra irraannee gaafannee turre nu. Namni tokko yoo namni tokko rakkate yeroo waa godheef yoo inni gammade jedhe. Gammachuu isaa sanatu jedhe. Yoo hin boriitu sababuma kanaatiin ittiin milkaa ittiin boriitu ittiin Rabbiin biraa waa argadhe dheetan kana godha qabaadhee fi miti edeenuu deebisinu. Akka birriin namarra jiru hin beekna nuyi. Maaliif ituu birriin namaa sirreeru namaa kennite inni gaafii gaafne akka dhuunfaa keenyaatti jechuudha. Mucaan kun amma akka dubbatutti fooloodhuma yookaan beekamtiidhumaaf hojjete malee haddii kana wanti inni dudduubbaa qabu hin jira jedhee natti hin fakkaatu. Khalid gurbattiin eessa jirti Dubaayii taa'ee nan rukutere moo maal jedhee maal isiidha? Ooyi miira keessaa bahe obboleessa miira keessaa bahe sheekotiin nu keessa jiru. No Dubaayiin keessa taa'eeti moo maan inni? Eessa taa'e akka jedhe? Wajjin jira. Abboo isaa 24 mucaa kana maqaan balleessinaati. Dubaayiin keessa taa'e yoo akka godhe mi'a dhufu eddee jirutti. Innaatiin innaa hin gabbarinati Khalid. Miira keessaa bahe. Nama hin gabbarin.
Kain ini enggak dayu. Obboleesso. tasgabbaa ishee habiibi koo Dhiira keessaa bahi. Bravo. Imbek nati. Obboleessoon dubbataa irraa qo'a ishuu. Maal taateet? Dhiisiiti obboleesso rabbi ilaa uummatasii wajjin jira akkasii wajjin jira. Uummatuma kanarratti rabbi rasuulii jedhee afootu lillaa jedhin. Mobe. Haqiqaa obboleessi keenya kuni innis waa lafa kaaheera qaayidaa afaan arabaa kana keessatti araboonni maal jedhu beektaati khaalif tu'raf jedhe khaalif tu'raf jechuun waan tokko nama beekaa nama hayyu tokko faallaa isaa deemi yookiin maqaa isaa tuttuqii yoo beekamtii barbaadde ittiin beekamtaa waan jedhamu tokkotu jira. Haqiqaan ijoolleen kun yoo ati ilaaltu ijoolluma afaanuma tokko dubbannu ijoolluma miskiina ijoollee dhuma ittiin beekamtuma argachuudhuma malee hamtuu amma kana qabanuuti miti. Rabbumaa jettee yoo irra darbitee fi jettee ijoolleen kunis rabbiin waadaa galanu akkuma dhiifama sitti yoo ati dhiifama goote malee sila rabbiin hin dhiisu inna allaha la yumli lidhaalim nama miidhe tokko rabbiin qaba qabee